YouTube'n ji'aan qarshii meeqaa namaaf kaffala? Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Tech. Har'a viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e kan namoonni hundumtuu YouTuberoonni hundi baruu barbaadan tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa YouTube'n ji'aan hagam namaa kaffala? Akkasumas guyyaatiin hagam namaa kaffala? Torban tokkotti immoo meeqa namaa kaffala? Akkasumas ji'aan meeqa namaaf kaffala kan jedhu waliin ilaallaa. Maarree egaa isinis chaanaalii kanaaf maatii hin taane yoo ta'e laayikii gochuun sekendii muraasa isinitti fudhata waan ta'eef iddoo kanarra laayikii gochuudhaan yaada yoo qabaattan iddoo kanarratti barreessuudhaan yaada akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuudhaan sabskiraayib iddoo jettu kanarraa tuquudhaan ammas achumarra deebitanii tuquudhaan iddoo oolii kanarra kaawwachuudhaan viidiyoo yeroo yerootti gadhiisuu dafee akka isin qaqqabu gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa maarree YouTube chaanaaliin guyyaatti torbaniin akkasumas ji'aan qarshii meeqaa nuuf kaffala gaaffii jedhuuf har'a deebii ajaa'ibaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaan isiniin jedha. Egaa ji'aan yookaan torbaniin akkasumas guyyaatti YouTube'n qarshii inni nuu kaffalu baruu yoo barbaanne jalqaba egaa appilikeeshinii Chrome jedhu kanarraa tuquudhaan iddoo searchii kanarratti socialblade.com jettanii akkan barreessaa jiru kanatti barreessitu jechuudha. Gargar butuu hin qabdanii socialblade.com jettanii kunoo bifa kanaan asirratti barreessitanii searchii gootu jechuudha. Egaa searchii gootanii booda bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha. Kunoo iddoo kana YouTube, Twitch, Twitter, Instagram maal iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Erga tuqxanii boodas bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha. Akkasittiin gaafa searchii gootan bifa kanaan yeroo inni isiniif fidu iddoo kanatti kunoo koornerii harka mirgaa gara olii irratti maqaa chaanaalii sanaa qarshii meeqa akka inni ji'aan argatu guyyaatti akkasumas torbaniin akka inni argatu adda baafachuu dandeessu jechuudha. Egaa isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a waan ta'eef zuumii godhee quba lamaan zuumii godhee ofitti buteen isinitti argisiisa. Egaa laa kunoo iddoo kanatti fakkeenyaaf abbaan Donkii Tuubii yookaan isheetu mallasee abbaan Donkii Tuubii galiinni guyyaatti argatu torbanitti argatu YouTube irraa akkasumas ji'aatti argatu baruu yoo barbaanne iddoo kanarra tuquudhaan Donkii Tuubii jennee searchii goonaa jechuudha. Donkii Tuubii jennee asirra tuquudhaan searchii akkuma gooneen kunoo bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha. Donkii Tuubii abbaa Donkii Tuubii jechuun chaanaalii YouTube'n Donkii Tuubii kanaadha. Amma ammaatti viidiyoo 1597 uploadii godheera. Sabskiraayibarii miliyoona 2,200,240 sabskiraayibarii argateera. Egaa kunoo bifuma kanaan gajjallaasaa jira jechuudha. Galiinni ji'atti argatu jechuudha abbaan Donkii Tuubii. Egaa guyyaatti ilaa kunoo deelii averejjiin isaa as kaa'ee jira jechuudha. Guyyaatti aga doolaara 82 hanga 1,300 argataa jechuudha. Akkasumas torbanitti immoo meeqaa argataa kan jedhuu fi torbanitti immoo kunoo iddoo kana akkuma isin argitan weekly average kan jedhu kana torbanitti hanga doolaara 572 hanga 9,100 jechuudha. Akkasumas ji'atti immoo kunoo last 30 days kan jedhu kun dhuma ji'a irratti jechuudha. Doolaara 2,500 hanga 39,200 argataa jechuudha. Kanumarraan kan ka'e isinis chaanaalii keessan bifuma kanaan galii ji'atti meeqa akka argachuu dandeessan chaanaalii keessan irratti tuqxanii yoo monetaayiz hin taane ta'eyyuu isiniif fiduu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo kan Dabaloo Tech jedhu kun monii naan taane waan ta'eef isinittiin argisiisa galiinni amma ji'atti argamsiisu jechuudha. Asuma irratti fakkeenyaaf Dabaloo Tech jedhee gaafan searchii godhu Dabaloo Tech kunoo chaanaaliin koo Dabaloo Tech jedhu isa kanaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo 38 uploadii gooteertadha. Sabskiraayibarii 1,030 qaba. Viyuu 5,600 qaba. Akkasumas wantoonni jijjiiran jiru. Egaa Dabaloo Tech ji'atti meeqa hojjechaa jira otuu monetaayiz ta'eera ta'e jechuudha. Amma monetaayiz hin taane waan ta'eef
Guyyaatti doolaara duwwaa tuqaa duwwaa tokko hanga duwwaa tuqaa tokko lamaa jedha. Torbanitti kunoo kanaadha. Ji'atti immoo doolaara duwwaa tuqaa lama lama hanga doolaara 4 hojjechuu dandeessaa jechuudha. Sabiskiraayibarii kanaa fi viyuu kanaan jechuudha. Monii naan taane malee otoo monii naa ta'eera ta'e hanganaan argadhaa jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Isinis viidiyoo kanatti akkasiin fayyadamtan abdii guddaan qaba. Egaa chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti. Baay baay.